Gaazexeessaan raadiyoo Heniks Abuchunjuu wanneen hawaasa isaatii fi barbaachisoo ta'an kanneen akka waa'ee okkora saalaa irratti hundaa'anii irratti waggoottanii fi gabaasaa ture. Garuu gaazexeessaan magaala Naayiroobii keessatti argamu kun gabaasni inni amma ammaatti hojjate akka inni eegetti bu'aa agarsiisuu hin dandeenye. Most of these stories were about, GBV, where I come from or where I serve as a journalist. But at the end of the day, you get frustrated. Odeeffannoowwan sun caalaan isaanii waa'ee okkala saararratti hundaa'ee bakkan dhufe bakkan gaazexeessa ta'e hojjedhu keessatti raawwatamaniiti. Garuu dhumarratti dhaggeeffatoota kee akka gara fuulduraatti tarkaanfatan gargaaruu akka hin danda'amin sitti dhaga'amee abdii si kutachiisa. Kanaaf jecha Abuchunjuun akkaataa hojii isaa jijjiiree leenjii gaazexeessummaa furmaataa yookiin isa solution journalism jedhamu kan fudhate. Qaayidaan yookaan akkaataan gabaasa kanaa rakkina hawaasa keessa jiru himuudhaan cinatti waa'ee furmaataa dhiyeessuudha. Gabaasaaleen inni qaayidaa kanaan waggoottan 2 hojjechaa ture Keeniyaa keessatti beekamtii argachuu akka inni moo'u taasisee jira. And I'm already mentoring other young journalists who want to pursue that particular route. I mean, yes, not all of us would do politics, not all of us would do other stories. Ani gaazexeessota dargaggeeyyii warreen daandii addaa kan hordofuu barbaadaniin gorsaa jira. Hundi keenya gabaasaa waa'ee siyaasaa hojjenna miti. Hundi keenya gabaasaa addaa hojjenna miti. Garuu odeeffannoo hojjennu kamiinuu keessatti waa'ee furmaataa irratti waan haaraa kana fayyadamuu ni dandeenya. Adeemsi gaazexeessummaa furmaataa kun kan dhufe yommuu miidiyaaleen idilee yookaan warreen mainstream jedhamanu xiyyeeffannaa hordoftootaa argachuudhaa fi miidiyaalee hawaasaa wajjiniin wal dorgommii keessa seenanii jiranuuti. Yommuu warreen dargaggeeyyiin odeeffannoo isaaniif barbaachisaa ta'e argachuudhaa fi miidiyaalee hawaasaa kan akka TikTok akka fayyadamaa jiran qorannoowwan agarsiisan kanatti lakkoofsi namootaan oduu irraa of qusachuu barbaadanu dabalaa deemaa jira. Namootaan oduu irraa of fageessaa jiran deebisanii fiduudhaa fi miidiyaaleen karaa addaa barbaachaa jiru. Gaazexeessummaan furmaataa kun jabaachaa dhufee leenjistoonni ogummaa miidiyaa kan akka Ki'unduu Waaweeruu gargaarsa laachaafii jiru. Amma ammaatti gaazexeessota waa'ee fayyaa, teknooloojiidhaa fi jijjiirama qilleensaa irratti hojjechaa jiranu 100 leenjisee jira. No longer, not many people wait for 9 o'clock news or for tomorrow's newspaper that has yesterday's news. Kana booddee namoonni oduu isa sa'aatii 3 irratti dabru in eeggatan yookaan oduu har'aa argachuudhaaf gaazexeessaa guyyaa boorii eeguun qaban. Kanaafuu gaazexeessonni kanneen miidiyaa hawaasaa irratti tamsaasamanirraa waan adda ta'e maal hojjechuu danda'u? Akkaataan gabaasaa oduu kan qorannoo furmaata fiduu irratti hundaa'e dhiyeessuu haaraan kun hordoftoota caalaa hirmaachisuu ni danda'a jedhee yaada. Gabaasaaleen gaazexeessummaa furmaataa irratti hundaa'anii akka kutaa oduu keessa seenaa jiran dubbatu gulaaltuun miidiyaa hawaasaa Took Afrikaa jedhamu Meerii Miwendiwaa. Miwendiwaan akka VOA'tti manitti akkaataan gabaasaa gaazexeessummaa furmaataa akka miidiyaaleen idilee faayidaa qabeessa ta'anii turan taasisaa jira. We come in as a mainstream media because you see, for you to address a problem and bring in a solution, you take the reader through a trailer. You start stating there is climate change. Akka miidiyaalee idileetti ka dhufne rakkina jiru tuttuquudhaan akkasumas furmaata agarsiisuudhaan dubbistoota karaa qabsiifta. Waa'ee tokkoon jalqabdaa, waa'een jijjiirama qilleensaa jira. Namni tokko dhimma kanarratti waan kalaqe qaba ta'a. Kun qormaataawwan isaan dura dhaabbatanii jiranidha. Kanaafuu dubbistoota karaa muraasa ta'e irratti fidda. Sun waa'ee miidiyaan hawaasaa hin hojjennedha. Waa'een miidiyaa hawaasaa qubaan tuquudha. Televezyiinii fi raadiyoon Keeniyaa keessatti miidiyaalee olaantummaadhaan oduuwwan irraa argaman ta'anii itti fufanii jiru. Kanaafuu waa'ee miidiyaa dhaloota gaazexeessummaa itti aanee dhufu bira yoo ga'uun hin danda'ama ta'e ammallee hawaasa gabaasni isaanii itti xiyyeeffate irratti dhiibbaa uumuu akka danda'an waan mirkaneessuudha jedhamee abdatamaa jedha gabaasni Viiktooriyaa Amungaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf qindeessite.